Hi guys, akkam jirtu. Guyyaa irraa kana wanti isiniif qabadheetu dhufe sooshaal miidiyaalee fayyadamtan hundaa bakka tokkotti meeseejii yookiin ergaa isiniif ergamu hundayyuu kuusee kan isiniif kaa'uutii danda'uun isinitti agarsiisa. Gonkumaa akka inni isin jalaatii hin banne kan isiniif gochuutii danda'udha. Fakkeenyaaf namni wayii meeseejii isiniif ergee ka'e meeseejii sana immoo akka isiniin agarreef deebi'ee yoo balleesse meeseejii sana maal akka ta'e eenyoo kee erge waa hunda isaa information salphaatti daran jala seenuun argachuutii dandeessu jechuudha. Karaa tokko qofaa miti karaalee hedduu jira. WhatsApp, Telegram, Imo, Messenger, Instagram hundarraayyuu jechuudha. Meesejii isiniif galu hunda bakka tokkotti walitti qabee waan isiniif kaa'uu fi salphaatti itti fayyadamuutii dandeessu jechuudha. Inni kan biraan fakkeenyaaf akkuma agartanii amma Google keessaatii barreeffama kana dubbisaatiin jira. Garuu immoo sooshaal miidiyaalee irraa waan naaf ergaman hundumaa to'achuutii danda'a jechuudha. Appilikeeshinii kana keessaa osoo hin bahin wanti hojjechaa jirus dhiisee osoo hin deebiin jechuudha. Kun akkuma agartan kanatti fayyadamuudhaan fakkeenyaaf ergaa namni naaf ergee ergaan haaraa yoo jiraate kana tuquudhaan akkuma agartan hundayyuu naaf baasa jechuudha. Imo irraa, Telegram irraa akkasumas immoo Messenger, Instagram irraa waa hundumaarraayyuu naaf baasa jechaadha. Meeseejii naaf ergamu kanaaf egaa haala kanaatiinitu osoo of hin jeeqiin waan isiniif ergamu hundumaa to'achuutii ni dandeessuun isin jedha. Kanaaf egaa appilikeeshiniin kun kana hundumaaf iyyuu isin fayyada. Maqaan isaa Unseen jedhama. Appilikeeshin just original isaa linkii isaa description box jala isiniif kaa'ee waan jiruuf barreeffama viidiyoo kanarra ni tuqxu. Saniin booda kun akkuma agartan app link jedha jechuudha. Kanaaf yeroo kamitti iyyuu gaa appilikeeshinii isiniif kaa'ee yeroo hin jedhu barreeffama viidiyoo ilaalaa jirtanii sana tuqootii qabdu jechuudha. Saniin booda haala kanaatiin adda jalatti descriptioniin gadi isiniif ba'a. Fakkeenyaaf linkii kana yoo tuqxan qaxxitaa eessa isin geessa weebsaayitii irra isin geessa jechuudha. Daree ergi dhuftanii appilikeeshinii barbaadan egaa gara bilbila keessanitti gadi buufachuutii dandeessu jechuudha. Kan isin buufattanis immoo dhuma irra dhufte jechuudha. Haala kanaatiin erga gadi buutanii dhuma kanarratti mallattoo daawunloodii ni jirti jechuudha. Fakkeenyaaf daawunlood batanii kana yeroo tuqxanitti kun akkuma agartan Play Store keessa yookiin immoo achumarra taa'eetu gadi isiniif bu'a jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin fayyadamtanii egaa bilbila keessanitti gadi buufachuutii ni dandeessuun isin jedha. Appilikeeshiniin isiniif kaa'u hundayyuu haala kanaatiin itti fayyadamtu. Okay, haalli itti fayyadama isaatii immoo akkamidha kan jedhuun isinitti agarsiisa. Jalqabaaf ni seentu akkuma agartan haala kanaatiin isiniif bana jechuudha. Addana keessaatii next ni gootu. Ammas next ni jettu. Ammas next ni jettu yeroo sadaffaatii fi bakka kanarratti immoo filannoo filattu jechuudha. Messengeridha moo Telegramidha moo Imoodha wanti isinii ergaa fudhachuu barbaadan as keessaa hundayyuu okay godhachuu ni dandeessu jechuudha. Bakka kanarraati hundayyuu raayitiitti godhachuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf egaa defaultii Messengerii fi WhatsApp akkasumas immoo Instagram fudhateeti jira. Ani immoo Imoon itti dabale jechuudha. Akkuma agartan dabaleetiin jira. Amma next dan godhachuudha. Bakka kanarra immoo tuqootii qabdu jechuudha. Give authorization kan jettu ishee kanarraa tuqootiif yeroo isin tuqxan gara kanaas hin fida as keessaati appilikeeshinicha barbaaduun allow ni gootu. Gara boodaatti yeroo isin deebitan amma akkuma agartan xuurtanii jirtu jechuudha. Akkuma agartan egaa gubbaa kanarraatti WhatsApp jira, Telegram jira, Instagram jira, Imo jira jechuudha. Hunduma isaa meeseejii addana jala fideetu isiniif galchaa jechuudha. Soos keessaan bahin garuu jalqaba gubbaa kanarraatti mallattoo tuqaa sadeen kana tuqaati achi booda chat heads kan jettu ishee kana ooni godhachuu hin dagatinaan isin jedha. Kun kan inni isin gargaaruu fi yeroo ergaan isiniif ergamu akkuma iskiriinii kanarraatti argitanii haala kanaatiin to'achuudhaaf isin gargaara jechuudha. Bakka garaagaraa keessa osoo jirtanii hojii garaagaraa osoo hojjettanii bilbila keessanirraa osoo of hin jeeqiin daayirektii namaaf ergaa deebisuutii ni dandeessuun isin jedha. Egaan guyyaa irraa wanti isiniif godhee dhufe kana fakkaata jechuudha. Linkii isaa description box jala isiniif kaa'etan jira. Kanaaf achiin seentanii daawunlood godhachuu hin dagatinaa. Yeroo itti aanu immoo maal akka isiniif godhee dhufu barbaaddu ammastiin bye bye.